BBC jimaata galgalaa eegaleera. Aleellaa gaafa dilbataa magaalaa Naqamteetti raawwateen namni guyyaa har'aa dubbisne ijoollee isaanii lama kutaa ciisichaa isaanii keessatti dhukaasa fagoodhaa dhukaafame jedhaniin ajjeefamuu dubbatan. Mana kogeetti iddoo ciisicha isaaniitti ijoollee godhame maal eenyuun akka hin gaafachiisan hin beeku. Ani waan godhus hin beeku ani garuu egaa waaqayyo numtii waan barbaade godhu ala waan goone hin qabne. Deeggarsi namoomaa xumura torbee kanarraa eegalee naannoo Tigraay keessatti uummataaf raabsamuu akka eegalu mootummaan Itiyoophiyaa himu. Yaa'ii jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatee Masriitti gaggeeffamu irratti nama Itiyoophiyaa irraa hirmaatanis dubbisneerra. Oduuf odeeffannoo biroos qabnaa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Amma xumuraatti nu hordofaa. Deeggarsi namoomaa xumura torbee kanarraa eegalee naannoo Tigraay keessatti uummataaf raabsamuu akka eegalu mootummaan Itiyoophiyaa beekse. Gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa ministeera muummee ambaasaaddar Reedwaan Huseen naannoo Tigraay harki 70 to'annoo raayyaa ittisa biyyaa harka jira jedhan. Hiikaa fi tasaa bal'isee isinitti himama. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa hordofee mootummaan Itoophiyaa uummata Tigraay miliyoonaan lakkaa'amuu kan beela fi dhibee hedduuf saaxilameef gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf waliigaleera. Waraana waggaa lamaaf gaggeeffameen uummatni miliyoonaan lakkaa'amuu naannicha keessatti hanqina nyaataa, qorichaa fi dhiyeessii barbaachisoo biraa hatattamaan barbaada. Dhaabbati fayyaa addunyaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti mallattaa'us ammallee gargaarsi midhaan nyaataa fi qorichaa gara naannoo Tigraay seenaa hin jiru jechuun komachuu hordofuun ibsi mootummaa kun kan dhaga'ame. Ambaasaaddar Reedwaan Huseen gargaarsi danqaa hin qabne akkuma waliigaltee keenyan gara Tigraay ni gala jechuu waajjirri hajaa alaa Ameerikaa gabaaseera. Marsaan lammataa marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi qondaalota TPLF gidduutti magaalaa guddoo Naayiroobii Keeniyaatti gaggeeffamaa ture jimaata kana xumurama jedhamee eegama. Waliigaltee Piriitooriyaan dhimmoota qaamoleen lamaan irratti walta'an keessaa isaan ijoon deeggarsa namoomaa uummata waraanaan miidhameef dhiyeessuu fi adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu TPLF'ti. Daayirektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adaanom akkuma waliigalteen nagaa buusuuf mallattaa'een bariituu isaa midhaan nyaataa fi qorichaa gara Tigraay seenuu ni eegala jedheen eegaa ture. Kun hanga yoonaa taa'aa hin jiru jedhan. Ambaasaaddar Reedwaan Tiwiitara isaanii gubbaatti yaada maxxansaniin naannoo Tigraay keessa harki 70 humna raayyaa ittisaa harka jiraachuu ibsaniiru. Naannolee humnoota mootummaa jala jiran keessatti deeggarsi namoomaa fi qorichaa uummata qaqqabaa jira jedhan. Naannolee harka raayyaa ittisa biyyaa jala jiran dabalatee yeroo ammaa kana Tigraay keessa yeroo kamuu caalaa deeggarsi dhiyaachaa jira jedhan Ambaasaaddar Reedwaan. Yaa'iin jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffate COP27 Masrii magaalaa Sharm el-Sheikhitti gaggeeffamaa jira. Hojiilee haala qilleensaa ilaallatan hojjechuun ergama isaa kan ta'e ministeerri pilaanii fi misoomaatti itti gaafatamaa sabquunnamtii kataan obbo Tasfaayee Abataa yaa'ii kana irratti kanneen hirmaachaa jiran keessaati. Yaa'iin COP27 biyyoonni guddachaa jiran waliigaltee Paarisitti irra ga'ame hojiitti akka hiikamu yaalii gochaa jiru jechuun BBC'tti himan. ፓሪስ ላይ የተፈረመው ስምምነት ተፈጻሚ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የተለያዩ ጥረቶችን እየተደረጉ ነው እስካሁንም ድረስ ወሊገልቴን ፓሪሲtti mallattaa'e hojiirra akka oolu gochuu fi yaaliiwwan akka haga ammaa taasifamaa jiru. Kutannoon biyyootaa garuu hagas mara ol ka'ee hin mul'atu. Kanaafuu biyyoonni Afrikaa fi kan guddachaa jiran kaanis waliin ta'anii yaalii garaagaraa taasisaa jiru. Haa ta'u malee qaama gama sanaan jirurraa wanti abdii namaa kennu mul'achaa hin jiru. Keessattuu dhimma dandamannaa irratti ammallee qarqaarsi taasifamuu akka qabu yaalamaa jira. Proposaalonni fi yaadni furmaataa biyyoota kanarraa dhiyaachaa jira. Biyyoonni guddatan gama mitigation jechuunis gara fuula duraatti faalama qilleensaa qaqqabsiisan fooyyeessuu fi isarratti deeggarsa gochuu irratti fedhii qaban agarsiisaa jiru. Haa ta'u malee faalama qilleensaa haga ammaa mudateen rakkoolee mudatan qolachuurra akkasumas hojiilee misoomaa kana dandamachuuf dandeessan irratti gaaffii gama biyyoota guddachaa jiraniin dhiyaachaa jiru deebisuu irratti fedhiin qaban. Waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris irratti akka yaadannutti biyyoota jijjiirama qilleensaan hubamaniif doolaara biliyoona 100 kennuuf waadaan seenamee ture. Kun garuu hojiirra odoo hin ooliin hafeera. Jijjiirama qilleensaa addunyaarraa mul'achaa jiru kanaan Itiyoophiyaan gatii akkamii baasaa jirti? Rakkoo akkamiitu ishee mudachaa jira jennees gaafanne obbo Tasfaayee. Itiyoophiyaan gama kanaan gatii hedduu baasaa jirti. Kanaanis qaamoleen bishaanii dura turan gogaa jiru. Kana malees qilleensi jijjiiramuun gama fayyaatiin illee rakkoo qaqqabsiisaa jira. Naannolee Somaalee fi Oromiyaa kutaalee biyyattii gama kibba lixaa fi kibba jiran keessa
hongee bara dabre keessa mudateen yoo xiqqaate uummanni miiliyoona 8 ol ta'an rakkoo nyaataaf saaxilamaniiru. Akkuma beeknutti naannoon sun qabeenya beelladootaan haalaan kan beekamudha. Hongee kanaan qofa beelladoonni miiliyoona 2.2 ta'an dhabamaniiru. Gogiinsi kun akkuma kanaan itti fufa yoo ta'e horiin miiliyoonotaan lakkaa'aman balaarra jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Akkuma yaadannoon Itoophiyaa keessa gogiinsi marroo waggoota 10 fi isaan ol ta'een mudataa ture. Amma garuu waggoota 5 inumaa'uu waggoota 3 balaan hongee mudachaa jira. Saffisni hongeen biyyattii keessatti mudatu akkaan dabaleera. Kun immoo kallattiidhaan jijjiirama haala qilleensaa wajjin kan wal qabatudha. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayidanii fi gita isaanii kan Chaayinaa Shi Jinping wajjiniin erga aangoo qabatanii as yeroo jalqabaatiif qaamaan wal arguuf jiru. Marii isaanii irratti dhimmi Taayiwaan ajandaa ijoo akka ta'utu eegamama. Afgaanistaan kan bulchaa jiru mootummaan Taalibaan dubartoonni paarkiiwwan magaalaa Kaabul keessa jiran hundarraa dhorke. Dubbi himaan ministeera naamusa badaa fi gaarii biyyattii hojii gaggeessitoonni dubartoonni paarkiiwwan akka hin seenne ajajuu BBC'tti himeera. Yuukireen waraana dhaabuudhaaf jecha Raashiyaa wajjiniin mariidhaaf akka hin teenye abbaan alangaa olaanaan biyyattii himan. Andres Kostin Raashiyaan waraana eegalteef itti gaafatamuu qabdi jedhanii jiru. Xumura torbee darbee hidhattoonni magaalaa Naqamtee seenuun aleellaa banuu hordofee humnoota mootummaa wajjiniin walitti dhukaasaa turan. Eegasii booda hidhattoonni magaalaa keessaa ba'an. Kana gidduutti garuu qabeenyi manca'uu fi lammiileen nagaallee miidhamuu gabaafamaa ture. Aleellaa gaafa dilbatan namni guyyaa har'aas dubbifne ijoollee isaanii 2 kutaa ciisichaa isaanii keessatti dhukaasa fagoodhaa dhukaafame jedhaniin ajjeefamuudha dubbatu. Abbaan ijoollee 5 obbo Alamaayyoo Taaffasa dargaggoo Iyyoob jedhamuu fi shamarree ganna 16 feeneet ta'uu ibsaniiru. Ajjechaa kanaaf humnoota ganama kaanee jersii deemuuf jennee kaanee uffannee tokkaa ture naannoo inni baqqatee sodaanee keenya achi booda ijoolleenii fi anis saalooniitu teenyu mucaan hangafaan Iyyoob Alamaayyoo kutaasaa ta'ee jira. Ammatu takka turtee mucaan isheen immoo isheen lammataa immoo isheen Feenet Alamaayyoo jedhamtu immoo bukkee isaanitti utuun ture nu nagarree mucaa ishee xinnoo ishee eegoo keenya ishee dhumaa tokkotu lixee waa tokko sagalee isaa hin dhageenye ijoollee mucaan argitee iyyite. Diijeenaan mucaan isheen durbaa isheen Feeneti isheen bakka horii dhumne bakka numeeraaf isheedhaa fi lammataa isaa hangafaa fi immoo Iyyoob immoo diideena jira lubbuu xiqqoo kee jira aduma irratti jedhetti baratan immoo achiin bakka haati dhuftee fiiddee oddoli waan littu wallaaltee bakka isheenoo bakka namni qaqqabuun namnee gamaantoo tokko waa tokko lama jedhanii gamarraa achi tokkos malee waa tokkos hin jiru. Andireerra ta'anii gamoorra ta'anii waan isaa guddaadha. Kiiloomeetirii gara 500 ta'a. Meetira 500. 500 ta'uu laatee. Tole manni keessan daandii qarqaraa? Daandii qarqara kun taanee tabbarra jira. Fagoo irratti argama. Booruma irratti mul'ata. Tabboo irratti manni keenya bilookeetiidha. Bilookeetii bitee bakka ijoollee lamaan isaanii goddeeffatanii isaanitti. Mastaawutiin cabeeraa qawweedha moo rasaasa biraatti moo maali? Mastaawutiin kan bilookeetti keessa saarbiidha. Saarbiidhumaan fedha bagagga. Amma haatiileen jiru giddii koo dhufanii bakka waa hojii fuudhan dhabanii bakka waa fuudhan dhabanii bakka waa ijaa biyya bakka nama fayyaduu ijoollee du'aan margine bakka. Kanneen kana godhan eenyuudha? Maaliif qaama mootummaa malee eenyu jira achi namni tokko hin jiru. Intarneetii kan qammadatanii kan jiran mootummaa malee wangarra addaanuu kan jiran. Gaafa hidhattoonni seenan sana humnooti mootummaa fagoodhaa meeshaa hidhatanii fagoo dhaabatanii turanii? Qammadatanii gubbaa fooqira jiru qammadatanii. Naannoo keenya waa tokko hin jiru waan sabbiin hin jiru namni tokko nagaaraa bakka namni manuma keessatti namne bakki kan jiru hin jiru bakka warri dhimatan iyyuu gadi fooqanii mana liban dhufanii nagaadhaan ijoollee jiru. Eegasii warri mootummaa dhufanii isin gaafataniiru amma akkasin jettanii isaantu ijoollee ajjeesettan. Namni tokko dhufee nu gaafatne qaama nu gaafate hin qabne namni gaafate nu gaafate hin jiru. Mee waa'ee ijoollee keessan nutti maamee kan jalqabaas kan Iyyoobis kan mucaa dubaraa sanas waa'ee isaa namni baruu barbaada. Iyyoobi mucaa waa tokko hin beeku waa tokko nama jedhee hin beeku mana isaati ba'ee waldaa mana isaati ba'ee barumsa isaa fixeera digrii lammaffaa qaba.
waldaa malee waa tokko hin beeku mucaan kun barana deema ture hundaa makka carraa biyya alaa carraa argatee iddoo tokkos hin deemu mucaan kun manaaf hin deemu manuma isaa taa'ee bakka jireenya isaa taa'ee hin jira malee waa tokko hin beeku mucaan kun. Finfinneen kun immoo baay'ee mucaa nama gaddisiistu mucaa mana barumsaatti beekamtu manattis beekamtu waldaattis beekamtu mucaa nama amalli isaanii ijoollee gaarii nu jala fudhatanii maal gochuun irra jira. Isheen barana kutaa 8 kutaa 9 dabartee qabxii olaanaa dabartee mana kokeetti beeksisitti isaanitti ijoollee godhame maal inni akka hin gaafachiisan hin beeku ani waan godhus hin beeku ani garuu egaa waaqayyo numti waan barbaade godhu ala waan goone hin qabne. Hospitaala yuun geessin erga rukutaman booda. Ergi isaan du'an neetitti kafannee itti saaxilee keessa keenya fannee galle. Manumatti du'anii isaan hospitaala yuun geenye. Ani nagarreen jedhamanii du'a isaanii argeetti. Meeshaa akkamiiti tarii hubannoo isaa qabdu? Meeshaa guddaadha. Meeshaa bireenii eekaan intiraa ta'a wanti isaa meeshaa guddaadha. Isaanii rukuteen daama girgiddaa ta'e baheera wanti isaa. Ammayyuu ittaanaatu abbaa ijoollee obbo Alamaayyoo Taaffasaa dubbise. Himannaa humnoota mootummaa irratti ka'e kanarratti BBC'n aangawoota magaalaa Naqamtee fi kan Oromiyaa irraa odeeffachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Aleellaa qilleensa irraa tibbana raawwataa jira jedhaniin lammiileen nagaan miidhamuu jiraattonni BBC'tti himuun isaanii ni yaadatama. Waancaa addunyaa Kuwaataaritti gaggeeffamu sadaasa 20 bara 2022 eegaluudhaaf jira. Odeeffannoo ispoortii tapha pirimeer liigii eegamanii fi odeeffannoowwan waancaa addunyaan wal qabatu Zalaalam Taaddasaatu isinitti hima. Odeeffannoo ispoortii har'aa waancaa addunyaa irratti haa eegallu. Senegaal Sadio Maaneen tapha jalqabaatiif dhaqqabuu dhiisuusaa ammayyoo osoo addan baasiin jirti. Maaneen torban darbe Muunikiif osoo taphatu ture kan miidhame dirree keessaatii bahe. Oduu gaariin jiru tajaajila baqaqsanii yaaluu akkasaan barbaachisnee fi aduu torbanoota 2 fi 3 keessatti akka fayyee biyyasaaf taphachuu danda'udha kan ibsamaa jiru. Gara odeeffannoo biraatti yommuu darbinu leenjisaa Niwukaastil Eddie Howe leenjisaa jabaa kan ji'a onkoloolessaa ta'uun filatamee jira. Niwukaastil sadarkaa 3ffaa qabatee jira gabatee pirimeer liigii Ingilizii irraati. Akkasumas Miguel Almiron taphataa jabaa ji'a darbee ta'uun innis filamee jira. Taphataa kana yeroo darbee Jack Grealish taphataan Manchester City itti baacee ture. Real Madridin dirree keessaatii baasuu qabna ture. Sababni isaa akka Almiron itti waan taphatuuf jedhee gadi buusee ibsuuf yaalee ture ergasiiti. Almiron bara kana jechuudha galchi 6 lakkoofsee jira. Jack Grealish immoo paawundii miliyoona 100tiin gara Manchester City seenee gamsa gaarii argisiisan turre. Erga dubbii kana dubbates galchi tokkitee qofadha kan inni Manchester Cityf lakkoofse jechuudha. Odeeffannoo biraatiin leenjisaan Spain Luis Enrique taphattoota filatan waancaa addunyaaf jechuudha beeksisanii jiru. Isaan keessatti taphattoonni Barcelona guddattoota ta'an kan akka Pedri, Gavi, Ansu fi Ferran Torres akkasumas Eric Garcia fi taphattoota gameeyyiin immoo kan akka Jordi Alba, Sergio Busquets hammatamanii jiru. Sergio Ramos bara kana waancaa addunyaaf hin filatamne. Dhumarratti waancaa addunyaa osoo hin gahin dura taphni xumuraa gaggeeffamu boru eegama. Pirimeer liigii Ingiliziin Manchester City Brentford waliin, Liverpool Southampton, Bournemouth immoo Everton waliin kan taphatan ta'an Nottingham Forest, Crystal Palace, Tottenham, Leeds United, West Ham, Leicester City, Newcastle, Chelsea waliin kan morkatan ta'a jechuudha. Kan biraa Arsenal liigicha dursaa kan jiru Wolves waliin taphata. Manchester United immoo Fulham waliin kan morkatan ta'a. Odeeffannoowwan dabalataa hedduu marsariitii keenyarraa argachuu